السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيا جراني سي مالي روزان قاه مدورد لي هما چاتورتي ندت عادة چاجراني چاتورتي چود قارو مالي جراني سي إتا مسكين قرا لافس هندوا إتا قرا لافس هندوا Agara laftu, caba ekara nama nyatu, mucana mantu ne nama hinggetu, itu tak agara nanyate. Obalean kia, wallahi wana dubat begu betu. Garumo video kuni, yokini mo suram bakka biyar tiradu fe Dubai rana tergame jati saadan jechuudha. Maasinit fakkaata namni gaafa rakkina qabu fuula isaa kanarraa beeksisa. Fuula isaa kanatu hima. Fuula isaa kanatu baqa rakkina isaa hima. Ati gaafa gammadduuf gaafa gadditu garaagarummaa qabda. Sila ani ka jedhu kana dhibee tokko jechuudha. Mucaan kun maan nama goote qabanii hidhanii tumanii sila naman geetu sila ma jiru fi jiraatti sila ma injiraamiti nam tokko jireenuma kee kana kasi jibbu addunyaa kana irrattu fakkeenyaaf ka jireenni kee jibbu hedduutu jira. Meseejii wayillee injira meseejii sunillee wallahi amma maal jedha argitan achirratti argitanii garuu murozan akka viidiyoo sa'aadan gadhiifte sanitti hoo argu wanna harkaadhaadha. Wanna harkaadhaadha. Asirra ka jiru ka duraan akka waan asirra waa qabduu hidhaa kama fakkeenyaaf nama gilikoosii hidhate maal jedhe hinjiraamiti asirra waa qabduu natti fakkaata. Iddoo taakatti bakka hinjiraamiti wallahi baay'ee tokko akkam jedhe isinitti hima bakka wanna harkaadhaa jiru ka duraanii ta'a ka ammaa ta'a akkuma isinillee mama godhaa jirti jechuudha. Mucattiin viidiyoo argite suni sila waan jara kanaan harka wal keessaa qabaattee rakkoo intala tanaa dhimma intala tanarra tarii gara mallaqaatiin gaafachuuf mee maal qabdi namoo yookiin tarii nama abbaa manaa isiisan jibbu yookiin immoo miira kee biraa keessa galee ani beeku wala mataa nama baay'ee nama tulfaata. Isiin akkatti dhokachuun immoo nama shakkisiisa. Mucaan kuni durumaayyuu rakkinna jechuun akka waan nama waloliinsa qabdullee dubbataa turte Rozaan. Amma mo nama shakkisiisa. Amma mo miira biraa keessa nama galcha. Wanni kun immoo tuyyuu viidiyoon sunuu gadhiifame erga wanni kunuu ta'ame erga intalli kun information akka qabaatu taate maaliif gama TikTokitti maxxansitee mucaa kana numsoqa yookiin immoo namoota akkanaa harka jirti. Gisee tokko isinii hima. Gisee tokko mucattii wayii jechuudha. Asirra gara Qatar oofan isinii hima. Wantoonni akkanaa kunis nama qunnamuu danda'a. Qatar oofi abbaan jechuu dhukattee deemte maatima dhukattee dallaalarraan deemte. Rozaan amma fakkeenya biyyoota faranjii kana yookiin immoo karaa Yamanii karaa Suudaanitiin yoo Kaayiroo hin deema jette yoo mootu karaa Turkiitiin rakkoon takka hin jiru. Karaa Suudaanii kanaan hin deema jette nama way harka buuti way isii qabani yookiin immoo karaa Liiviyaa kanaan abbaa manaa kiyya bira deema jette. Mucattii tan ani bakka wannoon nama shakkaa jiru kana jechuudha erga viidiyoo kana arge. Bakka ijoolleen hedduun karaa Liiviyaatiin ijoolleen hedduun karaa Suudaanitiin gara Masrii deeman. Kanallee war yaaddee karaatti qabanii yooma sanuu qataa'u taate gabbaate yoo nama gaafatte Rozaan har'a miileenan isii gargaara takka lamaa miti. Intala kana namni isin jaalanne hin jiru qarqaasa hin godhaniif. Rozaan maaliif rakkoon isin keessa jirtu maali? Bakka sirriitti mataa kana keessa na nyaate jechuudha. Bakka naafillee hin galle warri dhimmaatu fakkeenyaaf sa'aadan waan kana yookiin abbaa wajjin hordofuu dandeetti isiin haati dhimmaa akka dhimmaatti fudhattee akka bakka abballee buute bakka hordoftoota Rozaallee hordoftoota ofillee buute hojjechaa jirti jechuudha viidiyoo kana sa'aadan. Isillee amma dubbiin hin galle karaan kun karaa kamiin jirti? Rozaan karaa Liiviyaatiin jirti moo karaa Suudaanitiin jirti moo otoo inni intalli waan san harkaa qabdu ka dhiirallee ka dubartillee yoo ta'e
namni dhimma kana harkaa qabu namni mucattii kana yookiin hidhee mallaqa gaafachuu hin jira. Mallaqa si gaafachuu danda'an yeroo ammaa namni mallaqa nama gaafata. Si qabee mallaqa si gaafata. Biyya ambaa dhiisati biyyuma keessattuu jechuun biyyuma keessattuu si qabee mallaqa si gaafata. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu mucattiin kun harka namaa yoo jiraatti namichi sun mallaqa kana barbaada mallaqa hamma kana naa kafala jechuu itti ulfaate moo nama isii beekutu isii qabee hacuuce moo ani bakka baay'ee na dhibee jira. Namoota isin dura shakkitetu nu bira kootu jedheeni siistama irratti dalagimu akkami dubbiin kun garame naan galle bar dubbimmaan kun naan galle barreeffamni suni hoo maal inni barreeffamni suni immoo naa galuu didee bar barreeffamni amma isin barreessitee gadhiifte suni bakka naa galuu didee asii achi walitti hin deebinu wallahi koomantii sun eenyu barraa'e roozatti barraa'e moo tiktookii jalatti barraa'e ani yuutuubii jalatti barraa'e moo tiktookii na fakkaata koomantii ani waanin isaa naa galuu dide saraahaa koomantii sunillee baay'ee namatti ulfaata. Deebitu mootuyyuu suuraa isii kan hoo agartu banii biraati dhidhiitaadha sirrii gara biraatu dhiisa hidhiinuun beeksisa jechuun nama tokko gaafa aarii keessa gaafa boo keessa moo viidiyoo kanatu ka duraaniiti jaran akkami mucaan kun rakkoo keessa jirti otoo har'a boru jennu nasbee isii dhabuuf deemna otoo har'a boru jennu abbaan illee deemuuf gara deemuu qabu dhama'ee jira namni kophaa socho'u kophama namni nama biraa qabaatee nama wajjin sochoone kophaa isaa osoo jira tokkichuma kophaan uummata akka uumaan fidu isii kana gabbayee miidiyaa guddaa irratti na soqaa intalatii kuulan misanitti maa bilbiluu dide kuulan mi jedhan sanitti maa bilbiluu dide ana baanu yubarna garama saayidootti maa bilbiluu dide intaliti yabadde inni lee ta'uu fi bichaan hunuun taane innis ani waan isaan callisaniif illee haga kan dubbatanii tarii namni tokkooyyuu achi bahee isaan hin gaafanne ta'a ani waan isaan tunaa galuu dide rooza obboleeyyan kiyya mucaa hedduu gara nama nyaatti mucaan rabbiin bakkuma isiin jirtutti isii bira haa jiraatu haalli amma keessa jirutuuf akki amma suuraan isii maxxanfamaa jiru baay'ee ulfaataadha suuraa isii maxxanfamaa jiru irratti miira keessa nama galcha maaliifi gaafa suuraa isii sana agarte baay'ee ulfaata rabbiin gara ta'utti haa hiiku malee ani hin beeku allahu aalam bakki isin jirtullee isiif rabbitu beeka garumoo viidiyoo kana abbaa akkati cinqamu haadha akkati cinqamtu kana dhageettee yookaan calliftuullee taate garuu rooza gara jabaatteellee hin calliftu wallahi rakkina isii callisiisa akkitti dubbattu dhabdee callifti jaalateen calliftu namni rakkatu malee waan callisu tarii yookiin miidiyaa kanarraayyuu isii waan dhoof gochuu danda'an akkuma isiin miidiyaa kanaa yoo hordofneeyyuu yoo bilbila isii harkaa fuudhan yoo waan isiin qabdu harkaa fuudhan silintalli kun hin nyaatti moo dhudii maaltu beeka bakka nagaa jirti bakka badaa jirti maaltu beeka isiif rabbii tokkichatu walitti beeka garuu maatiin isii harkaa miidhame daaqe kanaaf rabbiin fala isii halaalu dhugaa isiniin rabbiin fala intala kana halaalu bakkuma isiin jirtutti rabbi isii bira haa jiraatu amma jarri isaanillee murteen isaan murteeffatan hamma lubbuun jirtullee hin beeynu jechaa jiran lubbuun jiraachuu dhibbumaan dhibbatti itti dhamana lubbuun jiraachuun jirti kan isin jedhee jira rooza lubbuun jiraachuu lubbuun ni jirti akka itti dubbattu dhabde afaan baate namni bar'ati ulama keetiitu fakkeenyaaf yoo rakkoon tokko jiraatee rakkoo keessa ka jiraatu ta'e dubbachuu hin dandeettu rakkisaadha kanaaf rooza lubbuun jiraachuu ni jirti garuu akkamitti akka dubbachuu dhabde rakkoo isii dubbisuu dhabe isiif rabbitu beeka nuti immoo wanti nuti beeynu hin jiru wanti nuti irraa dubbannu gara nyaatti isii viidiyoo isii kun hammam dhugaadha viidiyoo duraaniiti immoo viidiyoo suuraa ammaati immoo suuraa duraaniiti namoonni shakkii kana keessa galchan anama baay'ee shakkee jira gama tokko yoo meseejii san argu immoo bakka wanni kun akkami jira namoonni tokko karaa garaagaraatiin nama saamu ka barbaadan
kunis jiraachuu danda'a garuu hin beekamu waan jabaatetu isii teessisa. Video kiyya sumadarratti dhaabama video biraatti walitti deebinutti nagaan tura baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Hordoftoota kabajamtoota kiyya bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a mucaa kana immoo du'aa godhaa fi rabbiin isii bira haa jiraatu nagaa maatii isii haraaramee dhoobotee beelee kanatti rabbiin fuula ifaan isii haa agarsiisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.